as deemee dameen kana godhee achi deemee dameen kana godhee as deemte dameen kana godhee achi dameen kana godhee damee yoom kana godhee akka kanaan olii kana godha. Biyya lafaa kana gaafa ilaaltanii buraa burreedha. Garaan haadhaa iyyuu burreedha dhumitiire. Garaan haadhaa burreedha jedhani. Gootas ni baataa, dabeessas ni baataa, fakkeessaas hin baataa, akkeessaas hin baataa, nama dhugaas hin baataa, nama dharaas hin baataa. Kana isin jechuu barbaade maalidha? Titiisarraa damman eegan. Titiisni lafa waan qulqulluu yookaan waan gaariin jirullee hin buufattu yeroo hedduu jechuudha. Kosii jaallatti wanta tortoraa kana yookaan wanta bu'aa hin qabne kana waanuma tortoraa kana irratti kan isheen horsiitu jechuudha. Dhageessanii? Waanuma baqa hin taane yookaan immoo waanuma faayidaa hin qabne. Kanaaf lafa hunda qubatti titiis. Kana qofaan miti. Sareen immoo nama hin beeknetti dutti beektu nama hin beekne ciniinti. Saree yoo ilaaltan nama hin beekne yookaan immoo akkuma agarte bakkee waan agarteef keessa waan argetti fakkaata jechuudha. Bakkee isaa yoo agarte keessa argeera jettee yaaddi jechuudha. Kanaaf akkuma bakkee agarte keessis akkuma bakkee sanaa ta'a jetteetu maal gooti ciniin uffitti. Laala namni tokko akkasidha. Keessa namaan beektu keessa qabattee namaa laatteedha Oromoo yeroo mammaa. Maal isin jechuun barbaade? Namoonni ta'innaa laataatiin callistanii olii gad deemtanii afuuftanii lakkee dhugaa keessumaa torbee lamaan kanaasitti waan baay'een argameettu jechuun torbee lamaas wantoota oduuwwan hedduu yookaan wantoota hedduun argameettu. Wanta hedduutu jira garuu maalidhaa dubbachuu yoo dhiisan bu'aa qaba beektu amma yeroo baay'ee yoo dubbatan faayidaan qabu. Maaliif abbaan isaayyuu of beeka wanta ta'eef jechuudha. Eenyu akka ta'e of beeka. Hanga olii gannaan nuftee oduu ekeleen kana godhee ekeleen hin cabee ekeleen hin ka'e ara dhiisaa foonis nyaatee lubbuu keessanis nyaata wanta ta'eef warreen akka kanaa dhiisa. Sababni isaas ani dameedha. Dame ta'uuf wantoota hedduu nama gaafata jechuudha. Dhugaa waaqayyo isin itti aanne. Damee ta'uuf wantoota dameen keessa darbe beekuun yookaan wantoota dameen keessa darbe keessa darbuutu isin barbaachisaa jechuudha. Jala muree isin itti aanne. Sababni isaas ani dadhabaadha waan ta'eef, ani wallaalaadha waan ta'eef jechuudha. Ani cubbamaadha waan ta'eef waan keessa darbe sana keessa dabartanii as ga'uutu isin barbaachisaa jechuudha. Nama hundaaf osoo hin taane nama tokko lamatu jiru. Maal jechuu barbaadeeni? Dameen kana godhee achi deemee dameen kana godhee as deemte dameen kana godhee achi dameen kana godhee damee yoom kana godhee akka kanaan olii kana godha. Dhugaa waaqayyo amma iddoo kanatti fakkeenyaaf damee laalte iddoo kanatti sodaatte kan kirkirtu dameen ganaa waan kanaan olii hojjeta. Maaliif wanta hojjechaa jirtu itti jabeessi. Wanta itti hojjechaa jirtu itti jabeessi. Wanta raawwachaa jirtu itti jabeessi. Yeroo sana maalidhaa? Dhageettii argachuu dandeessaa laata? Kanaan ol dhageettii wayii jiraachuu danda'a laata? Dhageettii wayii jiraachuu danda'a. Dhageettii wayii argachuu dandeessa. Kanaaf jechuun keessaan nama lama sadii aayee nafaan hiriiruu laata yookaan immoo anaan na gargaaruu laata jettee keessan kanaa softuu ifatti baasiiti. Bareechiti qinibbirii isaa sirriitti bareechiti. Ragaammoo yoo qabaatte ragaa qinibbiriimti wayii yoo jiraate ragaa wayii yoo karaa bakkee argatate isa qopheessiiti. Isaa booda wanta yaadde sana itti fufi. Yeroo sana natsaa ispoonsir kan jedhan isa sana wanta ta'eef kaffaltii malee ispoonsira gaarii ta'uu isa kana wanta ta'eef jechuudha. Kanaafi tasgabbaatii wasa keetti arabne.